رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربي يا الله آتي قادرة وان بين دقنه أقبنا دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى وان بين دقنه أقبنا دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى رب وها قنو وبلو ما ديني السلام عليكم كل سمراني قرتكو جرم ودت يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردتوفتا جالتم توتا خبجن توتا أورمي إسلامك تلفزيون هندي خيسانو بك جرتنيتي سلامني ربي سنتي هذا كبو جتشارا أرانتنا قرتي سجنتا أدى خيسوما تيتيمو ججبو ولين استوديو أورمي إسلامك تلفزيون الرا أكسمتي لافتين أورمي هندورا أورمي فينفيني الرا خبجما في جالتما هاجي جوار محمد يرو أمانتنا فينفيني جراتا خانتهن إساني ولين قبي أدى إساني قبي سني أرقمني جرا قام خيجان خارقموس أبو مواسا كما بيتنتي غازيت إسا تكامو غازيت إسا مالي أستاذ ما شاء الله جمالي دوران دور سودان جمالي توسون دبرين غرا جواري تدبرو جوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الناس لكم فيمامتي قالت وميغا يرو غبادو تنخيستي يا من سخين اواتي رومي اسلام تلفزيون رتين ورغمو خيتيف يرو اتي هنقمن الرا قوساتين وخن خيتيف ليه دو الفادو قالت ومي ميجور اتي جمال السلام عليكم جيني كسبو سكن تدبر تولي داوتو تخينا غلطوما ان شاء الله تعالى ردي بي ان شاء الله أبو سخينا نمني لمن ما غلطوم فن رب الله غلطوم فتو أبو جوار هاجي جوار قرتي سينا هدو دلقي غلطومي غيرو غريب مكانك يا في خباسا ولي غرا انيس جمال محمدين جان امتان بيتا انيس جوار محمدي الحمد لله افانتك امنتك سبتك كران ودي غلطومي جوار اورميا اسلامي تلفزيون يرو دراتي فصونتين بيتينيا اورميا راغا يرو دراتي كلن سبريدا خنران ورغو موداف غلطومي مكا داوتوتا اورميا اسلامي تلفزيون سنجنا شما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنجا جوار وعليكم السلام كم غاري داوتو تخينيا غار امي اسني قبني دفنيو جراته واي ويتاوا واي ركو امانتن ديما جرتو كورونا فيروس خنغرتي تقا في غدا سياسه سياسه ابوتي امنتي دكتوروتا ساينتستوتا هي سافي ورغرتي قباتا هونداو توكو سو ادهن قودين بيا قباتو في دباتو بيا غرتي جبدو في لافتو هوندا سو ادهن فلاتين akkasumatti biyya hunda keessatti gartee ummata shorar keessa jiru dhukkuba corona virus kan ta'e kana covid-19 waliin wal qabsiisee waa'ee biyya keenya keessattuu Itoophiyaa akkasumatti guutuu gartee Itoophiyaa jechuu dandeenya gara mootummaatiin waan hojjetamaa jiruu fi gara gartee bakka walgahii gurguddaan keessatti gaggeeffamu gara amantiitiin gara gartee hawaasummaatiin gara gartee bitaa gurgurtiidhaan wal qabsiisee mee duraan dursee haalli biyya keenya akkam fakkaata waan jedhu Johar gaafachuu barbaanna. Johar gaamee gaafii kana wal qabsiisee yeroo ammaa tana keessatti namni hagam takka dhume biyya keessatti takka dhukkubni covid-19 kun hagam takka biyya keenya keessatti dhiibbaa godhu jira. Dura saniin jalqabnee eegas booda gaa furmaata atilleen yaadduu fi waan godhamuu qabu si gaafannaa jechuudha. Ayyaga hanga ammatti gabaasa gara mootummaas irraa qabnu namni du'e kan himame kan gabaafame hin jiru. Namni qoratamee qabamuusaa mirkanaa'e nama 21 ta'uu ministeerri fayyaa reefuun tana gabaasee jira. Kun egaa namni qabame hangana qofa jechuu hin dandeenyu maaliif qorannaan godhame baay'ee xiqqaadha. Nama 1,000 gadi kan gammaa kan qoratame. Sanummoo namootuma alaa dhufanii fi namoota isaanii wal tuttuqan qofatu qoratame. Qorannaan gahaa hin argamne. Kanaaf lakkoofsi nama qabamee hangana jechuun rakkisaadha jechuudha. Haalli biyyaa waliigalatti torban dabreerraa xiqqoo irra wayyaa namni keenya of yaadachuu fi if eeguutti amma seenu jira. Seriously waa fudhachuu eegalee jira. Amma keessattuu magaalaa Adaamaa
namni sadii nama 21 kana keessa namni sadii gara Adaamaa irraa ta'uu irraa kan ka'e magaalaa Adaamaa keessa rifannoonnii fi haalli adda addaa uumamuudhaan sochiin magaalaa Adaamaa keessa dhaabatee jira. Gabaasa galgala sanaatiin immoo borurraa kaasee magaalaa Asallaatis sochii geejjibaa ugguraa jirti. Gama lixaatitti magaalaa Mattuutis sochii geejjibaa ugguraa jirti. Magaalonni hedduun tarkaanfii mataa isaanii fudhataa jiran. Maaliif mootummaan federaalaa waan kana seriously fudhatee socho'aa waan hin turiniif akka biyyaatti tarkaanfii fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa ka'e naannoon Tigraay guyyaa muraasa dura labsii sochiin baadiyyaa gara magaalaa godhamu akka hafu walgeettiin aadaa hawaasummaa amantii nama hedduu godhamne kan jiru murteessanii turani. Har'ammoo Oromiyaa keessatti magaalonni mataa isaaniitiin labsii dabarsuudhaan sochii geejjibaa baadiyyaa irraa gara magaalaa sochii godhamu ugguruutti seenanii jiranii. Kunillee waan xiqqoo abdii nama hannu jechuudha. Gaariidha. Dhageenyee jira gaa naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraatti akka gartee labsii muddamaa godhamaa jiru. Dhiiroo maaltu maal ta'e naannoo Oromiyaa kanatti namni numa jiraan sahaa namni achi jirus ilmuma namaati. Waan kana wal qabsiisee mootummaan naannoo Oromiyaatu tarkaanfiin inni fudhachaa jiru ta'e isin qooqa qabdan jirti. Waliigalatti warri federaalaatis warri Oromiyaatis dhimma kana sirnaan fudhachuu, seriously fudhachuu, hammeenya rakkoo wanti kun uumuu danda'u amananii fudhatanii irratti hojjechuu irratti hedduu duubatti harkifannaa hedduu laafinaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa walummaa naannoo guutuu waan hin qabaanneef federaalatti hirkachuu guddaa akka qabutti kan hin argaa jiru. Wanni si ajaa'ibu dhukkubni koronaa yeroo duraa ka argame Oromiyaa keessatti kan naannoo beekuu danda'u qaba. Maaliif lammiin biyya Jaappaan sun dhufee kan socho'ee naannoo Oromiyaa keessa hanga dheeraatti bishooftuu Adaamaatti socho'ee. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii saffisaa fudhachuu qabu. San gochuu dhabuurraa Adaamaa keessatti keessiin ni argame. San boodas sochuma Adaamaa keessaa tarkaanfiin fudhatamee jiru hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Kanaaf gama Oromiyaatiin laafinaa jira. Laafinni gama Oromiyaa jiru kun immoo laafina federaalaa irra jiru. Wanni namni yaadachuu qabu warri federaalaa hanga torban lama duraatitti dhimma kana seriously hin fudhanne. Inumaa qilleensi biyya keenyaatis vaayirasii kanaaf hin ta'u, nyaataa dhugaatiin biyya keenyaatis vaayirasii kana nurraa dhoorga jedhanii haala nama dogongorsiisuutu ture jechuudha. Sababa kanaan dafanii tarkaanfii fudhachuu irratti duubatti harkifatanii dogongoroo biyyoota biraatti raawwatamaa turetu biyya sanatti raawwatame. Maaliif Xaaliyaanis yoo fudhattee warri Ispaanishis yoo fudhattee even warri Ameerikaas bira jirus yeroo silaa Chaayinaan miidhamaa turte sanitti dhukkubni kun nu bira hin gahu nama keenya hin qabu ka warra Chaayinaati jedhanii osoo qoosaniiti dhukkubni dhufee akka ammaa kanatti miidhaa guddaa geessaa jira. Nu irratti illee of eeggannoo dafanii tarkaanfii fudhachuu ammoo miidhaa dhukkubni kun qabu fageessanii fi xiqqeessanii rakkoo akka uumetti argaa jechuudha. Gaarii kanaan wal qabatee gaama nuti akka Minisootaatti torban lamaaf almost nuti masjid Toofiq gareenumaa warra irraa mahayyii masjida cufeetirraahi madarsaara cufeetirraahi mootummaa Minisootaa kaleessa labsa muddamaa osoo hin taane excuse order takka immoo stay at your shelter stay at home waan jedhamu namni tokko gartee dhimma gartee isa mudachiisee hojii dirqama irraa hafuu hin dandeenyee fi akkasumatti dhimma gartee ala gabbaa'uun isa dirqu akka nyaataa dhugaatii bitachuu fi akkana malee akka namni tokko gadi hin baane akka namni walgahiin takka illee hin godhamne akka namni lamaa sadii ol walitti hin dhufne yoo walitti dhufe illee tarkaanfii sadii ol akka walirraa fagaatu kana gartee labsa godhee ture namni immoo kana ala keessatti argame akka gartee hidhamu akka doolaara kum takka illee qaxxaamu jechuutu jira garuu immoo gamtaadhaan fedhii hawaasaatiin hundaa'ee wanni kun godhame garuu dhiibbaa ni goonaa waan jirutu jira mootummaa biraa haa ta'u kanaa wal qabatee mee keessattuu iddoo namni guddaan walitti argamu guyyaa Jum'ataa, guyyaa Saftii, guyyaa Sanbataa xiqqaa fi guddaa bakka amantiitii wal qabatee jechuudha. Hooggantoota gartee amantii hundaa'uu roga hundaan jiru uummata keenya baraaruudhaaf tarkaanfii guddaa fudhatamaa jiru hin dhageenyu. Masginni cufamu jechuu hin dhageenye, walgahiin muhaadaraan gurguddoon kaansel ta'uu hin dhageenye biyya keessa. Tan gartee amantii kiristaanaatis ta'e, amantii islaamaatis ta'e, kan waaqeffataatis ta'e, mee hooggantoota amantii kanaaf what can you assure them conference gartee keessatti umtee empower isaan gootee tarkaanfii isaan irraa eegamu godhuudhaaf yeroo gargarii namni dhukkuba kana laayyuutti ilaaluu danda'an dhukkubni kun immoo dhukkuba laafaadhaan miti dhukkuba lubbuu hin qabne kammoo lubbuu nama qabuu dhabamsiisu mee kana wal qabsiisee hooggantoota amantiitiif maal dhaamta warri ilaamaa masjiidan cufiniif.
Akkuma reefu jetti dhukkubni kun gaafa Wuhan Chaayinaa keessatti dura argame osoo addunyaan sirriitti hubattee tarkaanfii fudhattee naannoma Chaayinaa waliigalaa dhiisii godinuma san keessaa hubachuu hin danda'u ture. Warri Chaayinaa eega dubbii hubatee booda godina san keessa ukkaamsuudhaaf hedduu yaalanii garuu yeroo isaan tarkaanfii fudhatanitti duruu bineensi harkaa ba'ee. Warri Awurooppaa warri Ameerikaa baatii lama qabaachuu qophaa'uudhaaf baatii lama. Dhukkubni kun muddee takkaa Diseembar gama dhumaarratti Chaayinaatti mul'ate. Jaanuwarii irraa kaasee Jaanuwarii Feebruwarii gama dhumaarratti kan Awurooppaa hunkuruu eegale yeroo qabaachaa turan jechuu kana godhuu dhabuudha. Dhukkubni kun akka amma namuu beekutti bakki namni itti heddummaatu bakka dhukkubni kun laaftuutti itti daddabru jechuudha. Kooriyaa keessatti namni tokko bataskaana keessa seenuudhaan namni hedduun bataskaana sanarraa akka dhukkuba fuudhu ta'ee jira. Maaleeshiyaa keessatti masgiida keessatti bakka namoonni kumaatamaan ta'anitti dhukkubni achirraa ka'e gara mokkuma jechuudha. Kanaaf kanan tokko waan kana dafanii hubachuu dhabu asiin ga'uu fagoodhaa jedhanii ilaaluutu rakkoo uume. Biyya kanattis rakkoo hooggansaati waan irraa walirraa qabnu hin jiru. Hooggansi uummanni hooggansa laala. Hooggansi inja hooggansa siyaasaa hooggansa amantiidhaa laala. Rakkoo kana sirritti hammeenya isaa sirritti ol kaasanii ilaaluu dhabuurraa yoo rabbi nu baase malee gaddaafama guddaa waan seenne naf fakkaata. Maaliif hanga har'aatitti namni akka ajaa'ibaatti wal keessa yaa'aa jira. Hanga har'aatitti amma xiqqoo qallataa dhufe malee namni sanbattan lamaanis uummanni kiristaanaa jimmata uummanni musliimaa walitti dhufeeti rabbi isaa kadhachaa jiru. Dhugaa namni keenya akka aadaattis akka amantiittis walitti dhufa. Waliin rabbi isaa kadhata, waliin rabbi isaa galateeffata. Kun waanuma jiru. Garuu dhukkubni kun amantiilee keessattuu isin warri amantii sirriitti ibsuu dandeessanii yeroo dhukkubni akkanaa kun haaraa miti addunyaa sanaaf yeroo dhukkubni akkanaa kun dhufu namni keenya adda fagaatee mana fi taahee dhukkubni namarraa namarratti akka hin dabarre dhukkuba kana fuudhee bakka tokko bakka biraa geessaa jiru nama waan ta'eef namni addaan fagaatee dhukkuba kana akka hin dabarre gochuu irratti sheekonni keenya qeessonni keenya ejjennoo cimaa fudhachuu danda'uu qaban turanii mootummaanis ejjennoo cimaa fudhachuu qaba ture. Kun ta'uu dhabuu isaatirraa hanga torban dabreetitti muhaadaraa adda addaatti godhamaa ture. Hanga torban kanaatitti ayyaana amantii gurguddaa bakka adda addaa godhamaa ture. San qofa osoo hin ta'in uummata keenya sirriitti hubachiisuu dhabuurraa hanga guyyaa har'aatitti gabayaa gurguddaa namni kumaatamaan irratti wal gahuutu biyya sana keessatti gaggeeffamaa ture. Sargi hundaa jira. Guyyaa sadii moo fuuldura namni tokko naa bilbileeti. Manaan jaarradhe mana naa ABC abalufaa namoonni bebbeekamoo dhufu jiran naan jee. Hangana uummata keenya kabaadiyyaa ka fagoo jiru dhiisi magaaluma tanaaf naannuma kanattu eliitorii jennuun odeeffannoodhaaf hedduu kaluu jiru dhukkuba kana hedduu gaffageessanii ilaaluurraa kan ka'e rakkoo guddaa akka uume kan inni shakku kun gaa rakkoo guddaadhaa biyya keenyatti uumuu mala natti fakkaata. Tole obbo Jawaar gaafuma wal fakkaatu kanaan galatoomii yoo gartee biyya keessa jiru tanatti as deebinee akka miidiyaan gurguddaan gabaasanitti addunyaarraa kan effektii ta'e United States jaanii dabarsanii jiranii mee biyya tanatti waan jaamuu jira social distance jaanii gartee namni addaan fagaachuu biyya teenya sanittoo gartee mee bifa akkamiin hawaasni gaa irra hedduun geejjiba waan hin qabneef lafa deemaa addaan fagaachuu naannuma Oromiyaa tana keessatti akkama gartanii gara social miidiyaatiinis gaafii waan dhageenyu jira dhukkuba kanaafillee kijiba ta'uu mala dawaan argamtee waan jaamuu akkasumattillee yaani yeroo hedduu social miidiyaarra namni information waan argatuuf yaani internetiin biyyaatillee rakkiseeti jira. Mee yaani harka qulqulleeffachuu addaan fagaachuu kanarratti hawaasni keenya bifa akkamiin waan kana gartee gara miidiyaa OMN illee barnoota hedduu doktoroonni kannanii jiranii kanoo itti fayyadamaa jirammoo akkamitti hawaasni keenya wal keessa deemaa jira. Torban dabreerraa torban kanatti qowwayyanaaf fakkaata namni qalbifachuu eegalee jira yoo xiqqaate harka wal fuudhuu dhiisutti jira. Harka dhiqachuus humaan jiru jabaachuu jira. Tanama keenyatti hedduu jabaattee adda fagaachuu qaamaan adda fagaachuu social distancing kan jennuun jireenya hawaasummaa keessatti namni hoggaa tattaa'us hoggaa deddeemus hanga meetira lama adda fagaachuun gorsii godhan sun hedduu hin taane kun waa lamarraa ta'e na fakkaate waa sadii jechuu dandeenya. Tokko
dhukkubni kun dhukkuba fagooti nu bira gangahu biyya teenya seenu bira hanga torban lamaatitti dhukkubni kun nama gurraacha hin qabu. Dhukkubni kun Afrikaa keessatti aduu hin danda'u. Waan akkanaatu haasamu ture jechuudha. Kun namni keenya akka irraanfattu godhee jira. Kan lammaffaa aadaadha. Namni keenya jireenyi isaa dalagaan isaatiis hawaasummaan isaatiis amantiin isaatiis walitti dhiyaatanii walitti dhufuudhaan waliin jiraata. Akka warra Xaaliyaaniiti beektan warri Xaaliyaan amma tokko hedduu miidhame jireenyi isaanii ganamaa galgalli isaanii jireenya hawaasummaa amantiitiis aadaatiis hedduu ummata biyya isinirra jirtan Ameerikaa san daran ummata hedduu walitti dhiyaatu. Nuti immoo warra Xaaliyaan kanarra daran walitti dhiyaanna. Sargiin teenya namni hedduu walitti dhiyaata. Ajaa'iba sitta hanga kalee isaatiitti sargiin godhamu jirti biyya sana keessatti. Taaziyaa irratti nama hedduu dhufa biyya amma isin jirtan sanitti faranjii yoo agartan namni tokko yoo du'e namni beekamaan fedhe yoo du'e namni 100 hin bahu. Asiin namni tokko yoo du'e miskiinummaan tokkollee yoo kaduu taate namni 100 baheeti kaa'u waalu. Jireenyi kuni fi dhukkubni kun immoo jireenya akkasiisantu tolaa fi kanaaf kanarratti namni keenya hedduu hin qalbifannee siyaasni hin fudhannee irratti immoo hin dalagamne. Hanga guyyaa kalee isaaf dheengaddaatti paartiin biyya bulchu namkuma tokko aanaa irratti wal geessu. Kan ibilis waan amanuu nama rakkisu beekta. Walgahii addaraasha xixiqqaa biyya kanaa ka AC hin qabne ventileetara hin qabne san keessatti namni walitti dhufeeti taa'u ture qorii takka irraa waliin nyaatu turanii yoo rabbi nu baase malee namni keenya walgahii siyaasaatiis akkasii walirra godhatu ture amantii namni walitti dhufeeti bakka takka waliin salaataa waliin rabbi kadhachaa ture gabayaan namni ni beekta gabayaa asii tana. Namni hedduu wal keessa deemaa ture. Kanaaf social distance eeguu sanirratti hedduu duubatti hafne. Dhugaan siin jaa amma innaawaa naasuutirraa sadarkaarraa fuuhuu na rakkisu keessaan jira beektaa maaliif ni beektan achitti hojii guddannee faranjiin hanga isiin onnee qabdu waan akkanaatirratti uummata waa takka rifanne gaafa namni biraa du'e rifanne gaafa uummata naasuu hin qabne faranjii jechuun isaanii hulaasaa cufate Vegas maraattuun sun cufatuun jiddugalli daldalaatii fi turistii sun cufamuun qondaalonni isaanii gurguddaan akka Trump kun manatti hidhamuu kan hoggaa agartu waanuma jabaate ta'uu isaatiin arge jechuudha. Asitti garuu namni waan san sirriitti arguu dhaburraa hoggansa olaanarraa kaasee hanga gadiititti rakkoo tana gadi jabeessanii fardeessanii himuu irratti rakkoo guddaa jira. Fardeessanii himuu irratti inumaa'u akkuma agartanitti nu warra iyyuu amma asii biyya kanatti kan xiqqoo iyyaa jiru ogeeyyoota fayyaati. Ogeeyyoota fayyaatii fi namoota muraasaatu dubbatu jira. Waggaa dubbatamu kanatti akkanumaan ol kaaftaniituma ni gootan malee sodaarraa akkan horattan malee biyya tana banduu kun dhukkuba warra adiitii kun dhukkuba manguddootaati waan akkanaa kun namni akka fita gotu godhe jechuudha. Kanaaf silaa mootummaan torban 3 dabre kana keessatti caasaa gubbaa hanga gadiitti bal'inaan irratti dalaguu danda'uudha qaba ture. Kanaan wal qabatee abbootiin amantaatis abbootiin gadaatis saffisaan irratti dalaguu danda'uudha qaban turani. Wanni dalaguun immoo bifa qindaa'een koordineetiin ta'een dalagaa kana godhuu dhabuutu saaxil waan nu baaseen fakkaata hundaafuu rabbi nu baasu malee. Amiin inshallah rabbi sirraa jaalatu gaa yeroo hedduu namoonni gartee siis qeyroo fi qarreen hedduu si ziyaara yeroo kanatto ziyaaraati gartee yaani visitation warra dhufu kanaanoo mee qeyroo fi qarree biyya keessa jirtuunoo maal jettaan gartee akkasuma gartee biyya teenya gartee manni chaayinaan kun hedduutu jira gartee yaani isaanoo sodaa kana gartee akka nama chaayinaa fi namni keenya gartee bifa akkamiin waliin jiraata sodaa keessa jira immoo mootummaanoo hawaasa kanaaf tasgabbii maal akkam kannaa jira warri siyaasaatoo maal ergaa akkam ergaafii jira. Ziyaaraan amma jirtu ziyaaraan amma booda malee almost torban dabreetiin jira egaan sochii dhaabee nulleen bilisummaa Oromootis koongirasiin federaalawaa Oromootis hoggansi waliin mari'annee sochii walitti dhufuu saataatu waajjiroonnis akka cufaman walga'iin humaatu akka hin godhamne kan murteessine. Anis gama kiyyaan dhugaman kiyyaas namni wasantoonni dhaabneef jira maaliif akka beektu an dippiloomaatota adda addaatiin hogganoota adda addaatiin wal harkaa keessattuu warra at-risk warra jennuun warra biyya alaa deemee dhufaa tureen wal argaa waan hin tureef dhukkubni kun immoo
vaayirasiin kun hoggaasi qabee hoggasuma waan sirratti mul'atu miti waan si dhukkubsuu miti waan bowwoo si godhuu miti hanga guyyaa 14 wata akka ofitti hin beekne turuu dandeessaa dhukkubamuu dabarsuu dandeessaa jechuudha. Sababa kanaaf namoonni na bira dhufan akka saaxilamanii hawaasa saaxilee jechuudhaan warri naa wal tuttuqaa qabnu ijoolleen wajjin dalagu ijoolleen securities ijoolleen waliin dalagu hundumtuu manaa bahuu eega dhaabnee bubbullee jirra jechuudha. Yoo kan baanu taanes of eeggannoo guddaadhaan kan bahaa jiranii. Kana if qofa osoo hin ta'in irra caalatti hawaasa biraa tiisuudhaaf jecha tarkaanfii kana fudhannee jirra. Hooggansi hundumtuu gara kanatti eega ceenee amma bubbullee jirra jechuudha. Egaa gama hafuun gara hooggansiinis amma siirias ta'aa jira maaliifi wanni kunnoo janiin sun kunoo taatee jirti as dhiyaattee jirti nutis dura babal'aa gooneen hanga tokko gurra dhukkubsuu waan dandeenyeef fakkaata jiran kan dawaadhaa jedhamu wanni akkasii sirrii miti jechuun biyyoonni hedduun kubbaaniyaaleen hedduun dawaa argachuudhaaf yaalaa jiran dawaa gosa lamaati kan yaalamaa jiru. Tokko vaccination takkaa'u kittibaata dhukkubni akka vaayirasicha akka nama hin qabne kan dhorku kan lammaffaa yoo nama qabe kan nama fayyisu barbaadamu jira. Riisarchii godhuu rakkoo hin qabu riisarchiin haa godhamu. Garuu yeroo ammaatitti waan akka namni if dagatu akka namni abdii horatee if hin daganne irratti hojjechuu barbaachisa. Maaliif WHO takkaa'u waldaan fayyaa addunyaatiis haakimoonni keenyaas hundinuu qajachaa jiran isin biraas ogeeyyonni televiziyoona irraa dhufanii dubbatu hundi isin agartaa wanni isaan fallisaan ammatti jiru irraa ifee gura jechuudha. Kittibaanis hin jiru hanga ammatti qorichinis hin jiru. Sababa kanaaf wanni asitti ministeeronni keenya godhan doongora guddaadha kan isaanis amananii jiranii irra dabarraa jechuudha. Wanni guddaan namni keenya beekuu qabu. Osoo dawaanuu jiraate irraan deebi'a. Osoo dawaan nama fayyisuu jiraate yoo tarii kittibaata taate malee dawaan osoo jiraate Itoophiyaadhaaf hin dhaqqabu. Maaliif tokko ogeeyyota fayyaa xiqqaadha qabna lakkoofsan buufataalee fayyaa baay'ee xiqqaadha qabna jechuudha. Dhukkubni kun biyya sana seenee facaanaan dawaa waliin gahuufu siistamni nuti qabnu baay'ee dadhabaadha. Baay'ee laafaadha. Risoorsiin nuti qabnu baay'ee laafaadha. Isin biratti bara amma ICU hedduudha qaban, emergency room hedduudha qaban, haarayaa saffisaan dalagaa jiran. Akkasiinuu irra dabreetti namni 2,000 olitti du'e isin biratti. Xaaliyaanii fi Speen guyyatti namni 700, 800, 900 du'u jira. Osoo sanummoo gaalaala ICU amanni kun respiratory system kan inni godhu waan hafuura ittiin baafannu kana kan inni miidhu maashinoota nama barbaachisan namni ogaa dibame maashinoota hangam takkaasii qabna hospitaalota hangam takkaasii qabna hospitaalli amma nu qabnu namni barasitti ogaa dibame lubbuunuu itti jirtu baatii har'aa kootu baatii lamaan har'aa kootu jamaa jira jechuudha. Already guutuudha dhukkuba biraatiinuu namni keenya hospitaalonni nu qabnu dhukkuba biraatiinuu guutuudha jechuudha. Kanaaf osoo dawaa'uu qabaannee osoo dawaanu argame addunyaa irrattis taate beekamittu dhukkuba kana jalaa nama keenya baraarsuu hin danda'u. Lammi repeat. Dhukkubni kun akkaataan itti deemu saffisa guddaa ta'uurraa kan ka'e yeroo gabaabaa keessa nama hedduu torban lamaan irraa bartiraanfaa qoosaa turanii. Har'a garuu New York State sistema fayyaa guddaa qabdu keessaan jiraadheen hin beekamu gaa amata 3-4 fi achi jiraadhe. Paralyze godhee laamsheessee jira jechuudha. Kanaaf sistemni sistema hiyyeettiidha, sistema hedduu laafaadha, sistema hin jabaatini. Dawaanuu osoo ka jiraatu taate, osoo amma dawaanuu argameen tokkoffaa dawaan osoo argameen bira gahuuf yeroo dheeraa fudhata. Osoo argameewu sistemni itti dispensi goonuu baay'ee xiqqaa, baay'ee laafaadha jechuudha. Kanaaf falli nuti qabnu, falli addunyaanis qabdu, addunyaa hunda caalaa immoo nuti biitii hiyyeettiin, biitii lakkoofsi uummataa akka malee baay'eedha. Caasaan fayyaatii fi caasaan tajaajila hawaasaa baay'ee dadhabaadha. Falli takkittiin nuti qabnu the best and only option is prevention. Prevention jechuun irraa eeguu, irraa iftiisinee deemuudhaatu nu eeggata. Kanarratti hojjetamuu qabu, kanarratti fuulleffatamee irratti hojjetamuu qabu. Vaayirasiin kun uummata keessa akka hin facaane dhorkuudha. Vaayirasiin kun uummata keessa akka hin facaane jechuun maal jechuudha? Tokkoffaan nu akka hin qabne harka namaa fuudhuu dhiisuu, harka keenya dhiqachuu, namarraa fagaachuu, hanga danda'ametti bakka namni baay'atetti argamuudha.
ifis akkan qabne dhorkaa yoo nu qabee jiraate immoo kana gajjabsa jala isee dubbachuu barbaada beekta. Dhukkuba abaarsa qabu kun sheeyxaanatu biyya keessa deemu jira addunyaarra deemu jira. Maaliif si qabee namni beekta amma nama qufaa'ee qofa dheessuu deemtaati. Namni osoo hin qufaan isitti dabarsuu danda'a jechuudha. Keessattuu ijoollee dargaggoo dhugaadha dhukkubni kun irra hedduu namoota umriin ol deeman namoota manguddoota kanneen miidhu. Garuu dargaggoo hunda ni qaba. Dargaggeeyyiis ni qaba nama hunda ni qaba. Kana jechuun siis miidhuu baatu ayyoo ta'e abboo ta'e haboo ta'e adaadaa ta'e miidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf the best option nuuf immoo the only option irraa eeguudha. Tabiraatiin isin dabala. Wanni ilaaluu qabnu dhukkubni kun Itoophiyaatti Oromiyaatti miidhaa fayyaa qofaa miti. Primary dhugaadha kan nu yaachisu fayyaa namaarra lubbuu namaatirra gaagama gahu. Secondary impact isaa ilaaluu danda'uu qabna. Miidhaa diinagdee irraan gahu. Already diinagdeen addunyaa diinagdeen biyya keenyaa laafeetee jirti. Gama lamaan nu miidhuu danda'a biyya kanatti. Tokko callaa oomisha biyya keessa domestic production hedduu miidhaa jira. Already wanni investmentii naannoo qabnu ka abaaboodha ka adda addaa cuccufamee jira maaliif biyya alaattis waan hin ergamneef as keessattis dhukkuba sodaadhaan ni cufama. Nabbiitis miyyeetiidha namni keenya harka afaaniin jiraata waan irra dalagatee waan guyyaa dalagatee galgala nyaatee bulaa jechuudha. Borumtaa immoo akka haaraa dalagachuu qaba. Kanarraa kan ka'e diinagdee biyya keenyaatti illee miidhaa guddaadha qabaata. Kanaaf dursinee hulaa cufannee adda fagaannee qulqullummaa teenya eegannee tatamsa'ina vaayirasii kanaa yoo dhoorgine malee vaayirasni kun keessattuu baadiyyaa teenya keessa yoo seene rakkoo guddaa uuma. Hubadhaa amma xaaliyaan gara doktoroota 55tu dhukkuba kanaan ajjeefame. Biyya teenya keessa dhufee hakimoonni keenya meeshaa ittiin eegan gahaan qaban. Rakkoon isaanirra gahu immoo namni tokko ogeessi fayyaa tokko asiin miidhame jechuun nama kumaatamaatu saaxilama jechuudha. Kanaaf hunda rakkoo kanaan wal qabatee dhufu. Rakkoo diinagdee irra gahu, rakkoo ogeeyyota fayyaa irra gahu, rakkoo hawaasummaa uummata keenya irra gahuu danda'u ofirraa hambisuudhaaf falli tokkichaan nuti qabnu kasanuu immoo guyyaa guyyaan luus godhaa jiru. Wanni warri keenya gara mootummaa keessa jiru kun nu hubatini a single day makes a difference. Guyyaa tokko keessatti lakkoofsi nama dhumuu hedduu kan bakka xaaliyaan san akka asiitti ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Dachaadhaan baay'ifni ilaaluu danda'uu qabna. Tarkaanfiin silaa kalee isa fudhatame lubbuu namaa kumaatamaa hambisuu danda'u guyyaa tokko buluu isaatiin lubbuu namoota kumaatamaa gaaga'ama geessuu danda'a jechuudha. Kanarratti hawaasnis mootummaanis seriously saffisaan wal dhaggeeffachaa irratti deemuu barbaachisa. Galatoomii itti aansuudhaan meegaa baadiyyaa maqaa kaastee turte reefu nyaanni keenya irra guddaan kuduraaleen akkasumatti jimaallee fudhadhu wantoonni kun wantoota harkaan gartee tolfamanii gariin amma salaxaa fudhadhu dinnichaallee dhiisi dinnichaan wanni qaba. Haa ta'u nyaannoonni garii kuduraaleen adda addaa baadiyyaa irraa dhuftu tuni harka namaatiin tolfamtee ni beekta giloovziin biyya keenya keessatti hanqina guddaatu jira. Wantoota kana namni tokko gizee gurguru fakkeenyaaf jimaa fudhadhu takka salaxaa fudhadhu namni gizee gurguru harka isaatiin tuqee harka isaatiin fudhata mana galcheetii gurgura. Hagam takka baadiyyaa keessatti amma fakkeenyaaf yoo fudhattee ilaaltee lixa Oromiyaa keessatti intarneetiin hin jiru jechaa jirtan telefoonii hin jiru jechaa jirtan ummanni waa'ee kanarraa wanni isaan koronaa vaayirasii waan ta'e illee hin beekan. Gariin namaa yoo koronaa vaayirasii gaafatte takkaatu dhageenyee hin beekne jechaa jiran yeroo ammaa tana keessatti naannoo garee yoo dhageenyu jechuudha. Waa'ee kanaati wal qabatee mootummaan waan takka yoonii fi dila ammaa hin godhin isin akka namoomatti akka lammii biyya sanitti akka sabaatti akka bilisa baasaa sabaatti akka bilisa baasaa guutuu Itoophiyaatti wanni isin irratti hojjechaa jirtan qaamaan naannoo san dhayxanii gara keessaniin gochaa jirtanii jira takka. Lammaffaa ati har'aan tana obbo Juhaar Muhammad Haaji Juhaar Muhammad bilisa baasaan sabaa bakka kursii Abiyyi jiru san yoo jiraatte mootummaan Itoophiyaa rabbi si harka yoo kaaye wanni ati gartee tartiibaan qabxiidhaan dhukkuba kana eewaluudhaaf saffisaan dhukkuba kana gartee namarraa namatti kan dabar wanni ati gootu mee hayoo mootummaan har'aan tana harka kee jiraate gootu maali? Dhukkuba kana uummata keenya irraa hambisuun dirqama nama hundaati. Irra caalaatti dhugaadhaa kan mootummaati. Wanni nu godhaa jirru maali?
dhageetii qabnuun beekumsa qabnuun hubannaan akka dhufu akkuma agartanitti hedduudha kan hin carraaqaa ture akka kiyya qobatti osoo hin ta'in hooggansi hundinis hedduu carraaqaa ture. Obboleen keenya miidiyaa hunda caalaa afaan hundaan afaan keenyaanis dhaamsa jajjabaa gaafa duraatirraa eegalanii hedduu irra deemaa turanii ogeeyyoota biyya keessa jiranii fi biyya biraatis jiran walitti fiduudhaan hojii jajjabaa hojjetaa turan hedduu yaalaa jirraa. Odeeffannoo addunyaarra jiru beekumsa addunyaa jirurallee gama feesbuukiinis hedduudha. Gama tokkoon uummata keenya akka dammaqu akka baratu gochuu irratti carraaqaa ture. Gama kaaniin mootummaa irratti dhiibbaan akka godhamu. Mootummaan rakkoo kana seriously fudhatee dhiibbaa akka irra deemu qeequudhaanis gorsuudhaanis xiyyeeffannoon akka irra godhamu gochuudhaanis hedduu yaalaa ture jechuu hanga dandeenyetti. Wanni guddaan muummichi ministeeraa godhuu qabu kaduraa rakkoon kun serious ta'uu isaa fudhachuudha. Kanarratti shakkii qaba. Hammeenya rakkoo kanaa miidhaa biyyaatiin gama hawaasummaatiin gama diinagdeetiin biyya tanarraan gahuu danda'u laalu biyyoota biraa yoo hangana kan laamsheessu taate biyya humnaan harka hedduu nu caalan hangana yoo kan laamsheessu biyya teenya hiyyeetii biyya teenya humni isii xiqqoodhaa tana gamta miidhuu akka danda'u nu harkaa ba'u akka danda'u hubachuudhaan hubannoota san immoo uummata dabarsu maaliif hoogganni fageenya namaa ta'a. Hawaasni hoggana irratti ilaaleeti kan deemu. Waan hedduu wal dhawutu godhame. Fakkeenyaaf asiin dhukkubni kun dhufee namaan waliin gahinaa jecha gama kaaniin paartiin kee walgahii yaammatee walgahii irratti miskiina walitti qabee kan walgahii godhoo taate seenuu immoo leenjiftoonni fakkeenya yoo ciroo kan fudhatu taate warri ciroo dhaqee leenjisu asii Finfinnee fi Adaamatti leenjii fudhatee kan ture jechuudha. Waggaa gaddeebi'ee cirootti warra habroorraa dhufu warra baadiyyaarraa dhufu ganda araddaa hundarraa nam 17 gadi dama walitti qabanii kan godhaa turan. Setting an example very important. San gochuu irratti laafina guddaa ture. Amma immoo tarkaanfii fudhatamuun oolle daddafanii fudhachuu dhabu. Tarkaanfiin sochii falli godhame WHO'n wanni kaa'ee jira. Sochii ummata uguruudhaan hiree ummanni itti wal gahu hiree ilmi namaa itti walitti dhufee dhukkuba kanaan walitti dabarsuu danda'uun hanqisuudhaan. Yoo xiqqaate silaa torban dabre irraa kaasee geejjibni magaalota jidduu godhamu dhaabbachuu danda'u qaba. Asitti beekaa waan waliin fakkaanne godhamu ture. Fakkeenyaaf hojjettoonni mootummaadhaa manarraa hojjedhaa jedhaman hojiin dhufinaa jedhaniin. Rakkoon hafuun gaarii ta'eetu qeetti namni ollaan isaanii hiriyaan isaanii hundi akka fedhetti bahee waan galaa jiru. Sochii isaa waan hin dhiisiniif hojjetaan mootummaa hafi ati jetteen sun ulaa keessatti manneen kubbaa keessa bakka namaatitti jireenya hawaasummaa keessatti uummata kaanii walumaan deemaa ture jechuudha. Takkaa tarkaanfii wal fakkaataa uummataan qopheessanii guyyaa lama guyyaa sadii booda tarkaanfii akkanaatiin fudhatamaa itti qophaa'aa jedhanii uummata qopheessanii itti deemuu dhabuu laata. Immoo hanga dandeenyetti akka dhageettii qabnuunis akka oppositioniittis akka uummanni dhaga'uttis uummata keenya gorsuu uummata keenya irra dhiibbaa gochuu mootummaa irratti illee dhiibbaa gochuu irratti hedduudha tattaafannee hanga tokkos milkiin ni jira. Gahaa miti gara fuulduraas cinnee itti deemuu danda'uu qabna. Garuu gama mootummaatiin harkifannaa guddaa isaan qofaa miti warri xaaliyaanis akkasitti harkifataa turan. Warri xaaliyaan barreesseen ture guyyaa dura ta'an paartii biyya bulchuu nuti vaayirasa duutuu takkaa jecha jireenya keenya hin jijjiirru akka feeta dhibbaa nyaadhaa dhugaa jeeti piizaa nyaachaa magaalaa keessa deemaa suuraa ka'ee hanjamaa godhaa ture torban tokko booda inni nuuni qabame jechuudha. Ameerikaattis warri akkasii qoosaa ture hedduutu qabame. Biyyoota hedduu keessatti rakkoo guddaa. Rakkoo laafaa miti barra yeroo ammaatitti muummichi ministeeraa biyya Ingiliziidhaa qabame lubbuu isaatis haala sodaachisaa keessa akka jirutti kan beekamu jechuudha. Kun dhukkuba mataa hanga miilatti biyya takka laamshessuu danda'u waan ta'eef seriously fudhatanii saffisaan irratti deemuu dhabu. Kabiraa odeeffannoo kennuu irratti paandemik qofaa miti kun infodemik waan jedhamutu wajjin deema. Paandemik jechuun dhukkuba daddabraadha. Paandemik kana kaammeessu odeeffannoon akkaataan itti deemu, odeeffannoon kijibaa uummata keessa deemuun, odeeffannoon dhugaa uummata bira gahuu dhabuun, odeeffannoon information market waan jennuun odeeffannoon dhugaadhaa yoo gabaa keessa hin jiraatin gabayaan odeeffannoo waan barbaadu odeeffannoo kijibaa bitatti jechuudha. Kanaaf asitti rakkoolee uumamu daddafanii jala ibsuu dhabuun odeeffannoon kijibaa akka deemu agarra. Amma kaleessa biyya sana keessa waan ajaa'ibaatu deemaa ture. Maal jedhaniin
hospitaala maalii keessatti ilmoon takka daa'imni takka dhalattee akkuma dhalatteen shaayii garaa keessanii dhugaa garaa duwwaatti ganama dhugaati sun koronaa nama fayyisa jedhanii namuu kaleessa shaayii gurraatti garaatti dhugaa ture jedhani. Odeeffannoon akkanaa kun kijiba ta'uusaa mirkaneessuu barbaachisaa. Odeeffannoo gahaa jala jala nama hangamiitiitu qabame nama hangamiitu sakatta'ame kana odeeffannoo jala jala hamii fi komiin uummata keessa deemtu deebii akka argattu gochuu irratti tarkaanfiin amma caasaan mootummaa tokko fudhatu kan biraa fudhatu bifa wal fakkaatu bifa wal simateen waliin deemsuu irratti centralized centralization system jaaranii ittiin deemuu irratti hedduudha duubatti harkifatame. San biraa dabree hamma tokkotti immoo inumaahu ministeeronni tokko fi qondaalonni amma kalee qondaalli tokko maal jaajaan nuti qabsoodhaan as geenye ibiddaan fattaramne as geenye vaayirasa hanga qufaatu hin geenye takkaaf biyya weerarsu jiran dantaa siyaasaatiif jecha vaayirasa kanaaf harkaan kenninu nuti qabsootiin ta'uuna anjamaan akkasiin dalagu abbaa kiyya. Hoggansi hubachuu danda'uu qaba. Kun diizaastar guddaa addunyaa irratti waggaa 100 dura sanii as mul'atintu dhufaa jira. Rakkoo lollee addunyaa lamaanuu hin geesse jaameeti kan sodaatamaa jiru. Diinagdee irratti hawaasummaa irratti kan fidu. Kana hoggansi siirasii fudhatee siirasii ta'uu isaa kana uummatas hubachiisu tarkaanfii kanaan wal madaalu immoo saffisaan fudhatanii hojiitti raawwachiisu barbaachisaa. Uummanninis mootummaa eeguun qabu tarkaanfii mataa isaa fudhachaa gaafa immoo mootummaan tarkaanfii fudhate ajaja mootummaa isaa hubachaa. Mootummaa tarkaanfii fudhachuu qofa osoo hin ta'in biyyi kun hiyyeessa. Rakkoo diinagdeedhaa jira, rakkoo galiidhaatu jira. Kanaaf hiyyeessi akka hin miidhamne qaamni mootummaa qophaa'ina balaa ittisa balaa hajamu jira. Isaan nyaataa fi dawaan akka gahu gochuu irratti keessattuu waan kana godhuu danda'u humna poolisaatiif humna waraanaa ta'eef humna waraanaa qalbiin isa qophaa'u ifis akka eeguu qabu. Maaliif amma Niiwoork reefuun barreessaa ture poolisa 750tu vaayirasii kanaan qabame kanaan rifatee nama 3,000 oliitu manatti hafee jechuudha. Asitti namni poolisa keenyaaf humna loltuu jiruuf ogeeyyota fayyaatiif personal protective equipment kan jennuun waan akka maaskiidha, waan akka gilaaviidha, waan akka saanitaayizaraa kan qopheessanii ammumaan tamsaasuun barbaachisaa jechuudha. Bojuwar amma gara Minisootaatti soo deebinee har'aan tana nama 400 nama almost 500 ga'ee jira. Namummaan dhukkuba kanaan qabamuun isaa mirkanaa'e. Haga ammatti namni duraa du'e Minisootaatti nama 4 irraa haga 5ti. Namni hospitaala ciisaa jiru immoo dhukkuba kanarraa hafurriitti citurra ka jiru nama 50 irraa ila 60 ga'ee jira. Akkasuma yeroo ammaan tana magaalaa Minisootaa dhufte taati beeksisanii miti. Lukkuulleen kararra hin jirtu. Haawwee kana karaa ofaatiin dhufe waan akka hin jiru magaalaan namu mana keessa jira alhamdulillah Minisootaan inumaa sadarkaa ol aanaa irra jirte akka nama gartee seera kabajuutti mootummaa dhageessuu keessatti namarraa fagaatuu keessatti harka dhiqatuu keessatti sanuma waliin nama hospitaalaan dalagaa nam takka hin neenu ati ammoo abbaan kee dhukkubsatee hospitaala dhufte laaluudhaaf nam takkaaf illee hin hayyamu nama dhukkubsate san qofa seensan hatta warrummaan hospitaalaatu warra gartee ERT fi warra dirqama hojii lubbuu baasuudhaaf achi dalagu malee warri elective surgery fi warri akka garabiraama obleesii kiyyaama hospitaala hojjetaa inni illee hojii dhaabee taa'u jira fakkeenyaaf nuti akka warra akka security dirqama achi gartee lubbuu namaa baasuuf achi jiru yoo ta'e malee kanaafuu gaa tarkaanfii akkanaa akka biyya keessatti fudhatamu abdii qabna akkasuma qeeqa tokko jira Juwaar akka nam tokkotti hedduu siraa gammanna maaliif waa'ee siyaasaa maddiitti dhaabdee yeroo ammaa tana keessatti hawaasa kee baraaruudhaaf dhibbatti full attention waa'ee fayyaa uummataa keenya irratti hundooytee barruunis sagaleeniis kanarratti hojjechaa jirta. Kanumaanuu wal qabsiisee hinaaftuun garii fi takkaamoo warri dhugaan hubatuu dadhabee gaabeeta maal jaan alhaasidu laa yaflax walaa yanjah jaan namni gartee waanyuu heddummaatu hin milkaa'us hin gammadus jaan. Kana wal qabsiisa gaa Juwaar siyaasaa isaa gabbisuudhaaf warra jiru jira olola san keessa leeseen barbaanu akka nama tokkotti immoo galatoomis hin jenna gara amantiitiinis yoo fudhanne ilaalle Makkaan qiblaan nuti itti garagallee yeroo 5 itti salaannu haramni guddaan sun kan mindaan isaa achitti salaatuudhaaf mindaan isaa ajiriin 100 ol achi salaatuudhaaf itti argatu cufamee jira warra maatana keessatti jum'aan ittiin salaatamu salaanni jamaa gartee haga gartee warroota naannoo san jiru barbaachisaa ta'e malee. Kanaafuu abbootiin amantiitis keessattuu karaa islaamaatiin please hoggansa jechuun yeroo hadhaatis yeroo mi'ootus yeroo nagayaatis yeroo balaatis yeroo hundaahu nama dura buutee
tarkaanfii ejjennoo osoo namni si jibbuu yeroo gargarii fudhachuu qabdutu jira. Kanaan wal qabsiisee ati waa'ee OMN irratti dheengadda kaastee jira. Mee kanaan cimsitee please ammallee dubbiin tun dubbii amma fakkeenyaaf nuti masgida waan cufneef jira. Namni tokko gizee masgida dhufu hulaa ifiif banatee seena ifiif dhiiba. Namni kun dhukkubsataa ta'uu fi dhukkubsataa ta'uusaa hin beenu. Hulaa gizee dhiibuu achirratti gartee ashaaraa ni dhiisee deemuu jira jechuudha. Namni duwwaa dhufee hulaa san dhiiba. Kunis fudhatee deema. Bakka sujuudaa san dhufa. Bakka sujuudaa san hafuura buusa achitti. Yeroo achi ka'u sujuuda sanirraa namni dhukkuba kana fudhatee galuu mala. Wal dhufee wal ziyaara. Aboo amma nama gartee nutti aaruu jira. Aboo ati hayi maal sodaata rabbii jira subhaanahu wa ta'ala tawakkulaa jira. Rabbiin waan je'e malee naman tuqu. Rabbiin maal jaa quraana keessatti? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala if eega isiniin eegaa jira. Walaa tulquu bi'eediikum ila tahluka. Harka keessaniin halaaka rakkoo keessa hin buusinaa jira rabbiin. Kanumaan asumaan daawwattoota keenyaaf ibsuu barbaanna. Gara amantiitiin ergamaan rabbi salawaatullahi rabbi isaan qullubbii namni nyaattan masgida dhuftanii salaatinaa jechuu jira. Kana jechuun maal jechuu? Yani haram jechuu osoo hin taanetti makruuh jaaniin waan jibbama namni qullubbii nyaate masgida dhufee hin salaatin jechuu maal jechuu? Nama isa maddii dhaabbatee salaatutu isarraa rakkataaf. Akkasuma maal jechuudha? Ulamaan achirraa qiyaasa fudhatanii hadiisa biraa inuma Bukhaarii Muslim gabaase. Gaalli tokko yoo dhukkuba qabaate gaala fayyaa qabu keessaa hin makaminii jechuutu jira jechuudha. Gaalli fayyaa qabu gaala dhukkubsataa wajji walitti hin makaminii. Amma qotee bulaan tokko tiisiteen gaala isaa dhukkubsatu yoo beeke gaala fayyaa hin qabnetti hin makin jechuutu jira. Kanaafuu keessattuu namoonni keenya akkamitti masgida irraa namni baqata yeroo silaa namni masgidatti baqatu. Yaa qadara rabbiirraa murtii rabbiirraa rabbumatti baqatan dhugaa garuu moo rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa hunda dura fayyaa teenya durse jireenya namaa durse rasuulli sallallahu alaihi wasallam osoo kaabaan tun diigamte irra wayee lubbuun nama tokko bahurra jira rasuulli sallallahu alaihi rabbii biratti lubbuun sadarkaa isin qabdurra kaabaan nuti itti garagallee salaannu tun osoo isin diigamteetu rabbii biratti lubbuu namaa eewaluudhaaf lubbuun nama bahurra كعبان سون ديجا متروي يعني آية قرآن خيسته فمن أحيا مال جرا كرته يعني مال جرا ربنا سبحانه وتعالى يعني ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا نمط قصيف قالوا لبوتك جرات جزرا خنافو الدو قالت وميات اللين أروميا نتورك ميديان هؤلفات وهقالت ومو اتفوفي أمالي نما هدوتو سببا قرتاتي وبريستون وفتاستون لقيها جرا ميخنا والكبسي سيتي جمال عمرتي غافيك أو سيغافته إمسيته هوغن توتاف بليز وانا أم تجرات خيستو نموت خينيا خن بادية خيس جرن خن إنفورميشن تكليهن قبني بليز ورّي بيا مال غدو قبا هوغيو موتم ما قف إيجاتشو سونتاني مال غدو وكك أمنو غما خينيان غرا خنان أن غافيك يفتر يو جمال غافيك قباتي asumara wali qabee anu deebisu obbo Jawaar baay'ee galatoomii umrii dheeraadhu waan hundi fayyaa hojii tolti beekta beekumsinis fayyaa hojii tora qabeenyinis fayyaa hojii tora ibaadaaleen akkasuma tolti galatoomii hawaasa kanaaf umrii kuma dheeraadhu jiraadhu iimaan irratti fayyaara jiraadhu sija mee yeroo hedduudha gartee gaafa as jirtullee gartee waa'ee neetworkii Itoophiyaa kana dubbachaa jirta gariin gartee qondaalonni mootummaa kan jiru gariin wanti interneetiin akka bareeda jira jaa biyyoota ollaa Keenyaa yoo laaltee internet isaanii bareeda information hedduu argatan mee yeroo hedduu mootummaan gartee naannoo takka yoo dhawus internetii fi tirqallee dhaamsaa jireetan yeroo hedduu barreeffamaan nu argisiisaa turte internetiin akkam fakkaata gartee yeroo haala amma keessa jiru kanaanoo internetii mootummaan maal godhaa jira sanirratti inshallah ta'ala gaafii kana yoo deebiste baay'ee galatoomis injenna inshallah ayyata internet irraa hoggan eegale yeroo ammaatitti shawaalliidha aanonni irra jireessi as burraayyuu irraa kaase hamma asoosaatitti shawaa lixaa wallagga afran asumas shawaa kibba lixaa kan jennuun as sabbata irraa kaase hanga walisoo gama naannoo kibbaatti godina Gujii aanaalee hedduu keessatti intarneetiin hin jiru. Sababni isaan dhiyeessan wallola naannoo san keessa jiru hanqisuudhaaf jedhanii dhimma san waliin beekuuf ammatti keessa deemullee dubbatu. It has no operational value. Internet lola achi irratti waa takka dhiibbaa tokko hin qabu. Waraanni achi lolaa jiru reediyoodhaan kan fayyadamu lachuu internetiin uummata miidhuu malee bu'aa biraa hin qabu. Diinummaadhaatu uummata Oromoo irratti godhamu jira. Amma koronaa irratti waan fuulleeffanneef siyaasa keessa deemuun barbaadu waan nama qaanyeessu dhugaa rabbii wayyaaneenuu akkan anan gootu. Darguun bineensi nama nyaatu sun osoo jiraatee waan amma jarri kun godhaa jiran hin godhan. Ollaa teenya Keeniyaatti ispiidii intarneetii dabalan.
Afrikaa kibbaatii fi biyyoonni ummanni akka Botswaanaa kunu intarneetii yeroo ammaatti biyyoota hedduu keessatti kafaluu yoo keessatti dabsaa sirraan fudhate jechuudha. Ammaatti intarneetii uummata keenya irraa kutuun diinummaa oliiti. It makes me emotional. Keessattuu nama Oromootiin kuni nama Oromoota irratti godhamuun isin baarasin shame. Bakka isaanii bu'eetiin qaanfadhaati jechuudha. Maaliif namoota nama tokko beekaa turee fi itti dhiyaachaa ture waan ta'eef nin qaanya. I'm ashamed of having known them. Qaanyiidha jechuudha. Wanni isaan godhaa jiran if jibbu nama biraa jibban osoo hin taane if jibbu qaama fi jibba qofaatu kan explain godha. Jibbaa fi doofummaa qofatu kan explain gochuu danda'a jechuudha. Yeroo kana keessatti dhaabbileen qabsoo Oromoo jibbaniihu, dhaabbileen qabsoo Oromoo faallaa dhaabbataniihu ejjennoo akkanaa fudhatanii hin jiran jechuudha. It's hatred, pure hatred and stupidity. Wanni kana ibsuu danda'u tokko hin jiru jechuudha. It's shameful, it's ignorance, doofummaa wallaalaa fi of tuulummaadhaan walqabate jibbaan walqabatetu kana godhaa jira. Haasawuuf illee nama qaanyeessa. Garuu waa miti uummanni Oromoo ni dhuma. Irruma dabarraa jechuudha. No big deal irruma dabarra. Kanaas irruma dabarra. Akka isaan yaadanitti miti. Dhukkubni kun uummata Wallaggaa, uummata Gujii, uummata Shawaa fixee uummata biraatirraa hin dhaabatu. Galuu fi dide malee beektaa dhukkubni kun is one of the great equalizer. Yeroo namni hundi itti dhaabatee ittiif laaluu qabu ture jechuudha. Dhukkuba hiyyeessa hin jenne dureessa hin jenne. Dhukkuba Ameerikaa san jilbiiffachiise. Minisootaan isin jirtanillee durillee fayyaaleettiidha. Niiyork halkanii guyyaan isii hin rafne. Las Vegas gaafa haleellaan achi godhame deeqaa 5 jechuudha. Dhukkuba nugusarraa hanga qonnaan bulaatitti fixaa jiruu fi jilbiiffachiise kana uummata keenyatti yeroo deemutti osoo wanni fedhe gale intarneetii muruu wanni justify godhu wanni tokkollee hin jiru. Ni dabraa wal gaafannammoo. Ni dabraa wal gaafanna sanumatti hin dhiisa. Tagama amantiititti hoggan dabre namni keenya ka beekuu qabu. Jiddugalli Islaamummaadha Makka. Jiddugalli Kiristaanummaa Room. Arra Makka cufaadha. Arra Vaatikaan cufaadha. Sa'a 24 ni beektanii dhaqee argee bakka lachuu dhaqee ni beeka. Sa'a 24 kan namni keessa yaa'u sun addunyaarraa namni itti wal yaa'u sun jiddugaleessi amantiilee gurguddoo addunyaa yeroo cufame kana keessatti muqeen keenya keessatti masgiidaa fi bataskaana hin cufnu jechuun sirrii natti hin fakkaatu jechuudha. An akka kiyyatti biyya kana keessatti har'a masgiinninis bataskaaninis banaa ta'uun jiruu ummataati irratti murteessuudha. Niin jaarra deebi'ee maaliif torban dabre kana keessa sheekonni keenya qeesonni keenya tarkaanfii ni fudhatanii kanaafuu nuti warri siyaasaa masmara keenya achi dabruu hin qabnu. Sababa ja'uun moggaa deemaa turre. Yeroo kana keessatti muhaadaraa geessuun jum'arratti uummata guddaa walitti qabanii salaatuun tallamaan uummata guddaa walitti qabanii tajaajiluun by the way narra beektamuuti yeroo duraatii fi miti pandemics jennuun dhukkubni murruqiin akkanaa kun biyya kana keessatti dhukkubni ture waggaa 100 dura dhukkuba akkanaa ture dhukkubni durdura amata 1000 durallee dhufaa ture amantiilee kana keessa wanni akkanaa kun barreeffamee taa'aa jira jechuudha. Kanaaf laal sodaa miti beeytanii fakkeenyaaf maal isin jedheefu namni mana kana akkan seenne anis akka asiin baane hoggaa murteessinu sodaa miti yookiin immoo naqabaaf qofaafi miti yoon tarii qabamee jiraadhe nama biraatiitti dabarsuu dhabaafi. Masgiida hin dhaqinaa masgiidatti walitti hin dhufinaa bataskaanatti walitti hin dhufinaa hoggaa jennu sodaadhaa jechuu miti. Ifiif lubbuu ifii teessaniitiif sodaadhaa osoo hin ta'in aalii keessaniif obboleessa keessaniif obboleettii teessaniif
sheeka keessaniif qeesii keessaniif luba keessaniif nahaa jechuudha maaliifi potentially dhukkuba fuutee dhayitaa akkuma tiree jettetti hoggaa hulaa bantu hoggaa kophee baafattu bikka teessurraa bikka qabattu hundarraa vaayirasii kana dhiiftee deemtaa jechuudha. Tiree bujeetiin jira bara bikka takkarraa namni 1,000 namni 100 kan qabatamaa jiru kanarraa jechuudha. Kanaaf rabbii jaatii sheekonni keenyaas qeesonni keenyaas luboonni keenyaas manguddoonni keenyaas waan kanaan torban kanarraa kaasee borumarraa kaasee namni keenya tokkoffaa namni keenya qe'ee fiitii mana fiitii rabbii isaa akka kadhatu. Lammaffaa masgiida bataskaana hin banina haa ta'u ni dabra rabbi fidee rabbi nurra dabarsa hanga dabarsu obsanii bikka jiranii rabbii fi kadhachuudha barbaachisa san irratti fuulleffachuudha barbaachisa warri hundumtuu warri miidiyaa irra jirtanis keessattuu warri amantii keessa beektan rakkannaani malee warri akka kiyyaa kana keessa seenuu nu mammalle maaliif masmara adda addaati garuu wanni bataskaana keessatti wanni masgiida keessatti uumamu achii gadi ba'eeti hawaasa hunda miidhaa godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf bataskaanaa fi masgiida qofaa miti. Sargiis hin dhaqina. Namni keenya dhukkuba kana sirriitti hubataa hin jiru. Bar namni awwaalamutti hin jiru. Nama lamaan nama afuriin ka awwaalan sun hafeeti amma reeffi namaa gubachuudhaaf deema bar. Namni mana kee keessatti yoo du'e awwaallachuu hin dandeessu bar. Hayyoon ta'e abboon kee yoo du'e awwaallachuu hin dandeessu. Dhukkuba hamaa dhukkuba addunyaan sun agartee hin beekne hamaatu dhufe. Boru sanitti fiduu wayyamoo har'a ifee bunuu wayya. Kana namni keenya serious fudhachuu danda'uu qaba. This is a serious problem. Anamma biyya rafuu hin danda'u siin jaabar. Uummata akkana baay'atee jiru. Kan mana tokko keessa namni 20-30 mana xiqqaa keessa galaa jiru. Tokko qabamnaan hundi ka waliin qabamuu danda'u. Maaliif ulaa fi banna? Hiree qabnu tanaan adda fagaannee manuma ibaadaa fi godhatee namu yoo waan kana jala dabarre nu wayyaa. Kanarratti sheekonni keenya, abboonni keenya, ayyoonni keenya hundumtuu wal gorsaa, waliin lolaa, fagaadhaa walirraa turaati ni dabra wanni kun yoo rabbi jee yeroo gabaabaa keessatti gaafa san immoo shukrii galfata namni deddeebi'ee hangasitti adda fagaachuudhaaf barbaachisan jedha. Gaafiin duraan fixeen jee garuu wayii na keessa dhufe akka siyaasattis akka amantiittis akka namoomattis mee koronaa vaayirasii maal si barsiise maal irraa fudhatta maal irraa baratte akka nama tokkotti what is your reaction maali dhaamsi koronaan dhufeen kun akka biyya adda addattis ta'e akka biyya qabaattuu fi dhabaattuuttis ta'e akka namattis ta'e akka abbaa siyaasattis ta'e garuma hundaanuu akka nama tokkotti akka dhuunfatti maal irraa baratte koronaa vaayirasii kanarraa? Namni ni karoorsa. Karoora san garuu kan beektaa baasu murtii rabbii akka taate kan hin argu. Maaliif karoorfamee ture baatuma sadi dura kan turre jechuudha. Biyyoonninis namoonninis paartileenis kubbaaniyyaanis karoora adda addaa qabanii karoorri sun hundi zeeroodhaan baay'atee jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa addunyaan tun globalizationin dhugumatti kunis chaayinaan hedduu fagu. Chaayinaa ganda tokko keessaa tarii nama tokko keessaa dhukkubni ka'e baatii 3 keessatti ganda keenya dhumuu gaga'u jira jechuu beekne. Wanni chaayinaa ganda xiqqaa san keessaa dhufe Minnesotaatti manatti isin wal isin deebisee jira jechuu. Amma silaa wanni wintarri dhumuu jira spring dabru jirtanii yeroo itti gadi baatanii silaa shaashaa jettanitti manatti isin deebisee deemaa jira jechuu. Kana hedduu reflect akka godhuu qabnu. Keessattuu nu warri geetii qabnu kan aangoo qabu yeroo itti taa'ee qabu. Dhugaadhaaf dhaabbachuun eegaa jira addunyaa kanarra kaamatti 10-30 dikteetara ta'ee jiraachuu barbaadu. Meeqaa jira ka qabeenya qaburratti daran saamee duroomuu barbaadu. Kan hundi jalaa dhabamuunsaa wanni si garsiisu
hanga dandamnetti rusanitti dhugaa hojjechuu dhugaa dubbachuu ummata bira dhaabbachuu dhugaa ummataaf kaayyoo ummataa bira dhaabbachuu ergaa guddaa qabana fakkaate keessattuu hoggansa Oromoo taatiif ummata miskiina kana karoorroo amat meeqaa keessa dabree xiqqoo ba'eef kan ammallee roorroo ilmaan isaa jalaatitti deebisuudhaaf wanni godhamu tabiraa yoo kawal laallu taate yoo eemanaa yoo faaboo arguu kan nama dhibu taate at least wanni amma ta'u kun nama akka barsiisuu fi namuu gara qalbii isaatiitti deebi'ee ibsirreessee akka deemu kan ammoo haalli ittiin eegalluun rakkoo amma dhufe kana jalaa ummata keenya biyya teenya baraarree tarii who knows it might be an opportunity a sign namni keenya akka waliin taahee maaltu beeka warra nu nama meeqaatu waan kanarraa hafuu danda'a we don't really know it's fragile life is fragile jechuudha kanaaf hanga jirru sanitti qalbii hanga qabnuun wal dhaggeeffannee ummata kanaafis tajaajillee ammaaf dhukkuba kanarraa hambifnee san booda immoo probably teenyee reflect akka goonu amma beektaa reefu hayyuu keenya tokko wajjin haasaa ture bilbilee hiree argadhee naan jee taa'ee dubbisuu fi dubbachuuf illee hireen argadhee naan jee eega dhufa tokko lakkaan namuu walga'umatti qihaate amma garuu namuma nama taa'uun kun waa dubbisuu qawwasanne waliin akka dubbannu ifitti akka dubbannu reflect akka goonu hiree nuu kennaa jira jechuudha. Let's reflect seriously reflect goonu onnee teenye keessa garagallee dubbannee deemuun barbaachisaadha jedha. Dhugumatti gara amantiitiinis nuti gaa waa hedduu dhalaaluu dandeenya wanni takka tan nuti jibbinu gaarii taatee dhufti jaa rabbiin quraana keessatti amma numarraa eegalii nama hedduu dalagaaf hawaasummaaf waa hedduudhaaf fiigaa oolu ilmaan kiyya osoo boo'inii biraa deema anumaa'u ilmaan kiyya keessa na deebisuu maatii kiyya keessa na deebisuu wanni tokko qofa kana gaddisee yoo jiraate haadhaa fi abbaa kiyya arguu hin danda'u amma telefoonaan malee itti dhaquu hin danda'u maaliif nurra isaan tutuu dhukkuba kanaan miidhamuu danda'a waan jedhuuf dhugumatti amma eenyummaa kiyyaa'uu taa'ee yaaduu fiiginsa dhaabnee wal to'atuu fira gartee adda murame kana gartee bilbilee to'achuu fi waa hedduu nama yaadachisee tokkummaa hawaasa irratti amma akka addunyaatti solaaltee lolli deemaa jiru amma xiqqaatee jira. Namu amma koronaan mootii addunyaa tahee argamaa jira. Koronaan xiqqaan lubbuu dhabeeyyiin kuni mootii addunyaa tahee argamaa jira. Qabxii guddaa kaastee amma akka namtichi Prime Ministerii Xaaliyaan jedhetti waa takka godhuu hin dandeenyu jiru. Rabbii malee jechuudha. Inna Jarman keessatti immoo Itaaliyaa keessatti yeroo duraatiif azaanilleen akka hayyamu namu afaan beetaniin mee rabbuma isin dhagayoo qabaattan rabbuma san itti baatee karadhaa jaanii gara rabbii dubbii hirkisaa jiran. Trump mataan isaa aboo guyyaan tokko haalaadaa tokko torban tokko lama dura guyyaan kun guyyuma kadhaa haa ta'u mee rabbitti waa ta'e dummeessaa jee White House keessa labsuu godhe. Kanaafuu addunyaan guutuun hundinuu rabbii malee wanni nu baasu hin jiru. Akkuma ati jettee dhugaa qabaannee gara rabbii deebinee safuu qabaannee dhugaaf hojjetu dhugaa dubbatu dhugaa rabbii waliin kophaa waliinis jiraannus nama waliinis jiraannus dhugaa qabaatuun sun dhugaan sun nuti hundi ni beekna dhugaan waan ishin taate walii ibsuun barbaadu hedduu galatoomii ulfaadhu buli turi rabbi si haa tiisu akka urjitti mul'adhu hamtuu sitti yaade ija gartee aduu laaltee haa taatu. Cilee bishaan butee haa taatu hamtuu sitti yaade ija gaara laaltee haa taatu. Du'aa'ii makkatti manguddoon si goote ulamaan si goote atilleen godhatte rabbi si haa qeebalu rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaa hajjuma ati dheengadda dheeyxeessan konnoo amata kana rabbiin ugguruu rabbiitu beeka subhaanallah amma amata umraan godhuu hin dandeenyu namni warri qabeenya qabu fayyaa qabu dandeettii qabu osoo yeroo nagiyaa kadeemaa jechaa turre nama sheenaa guddaa keessa jira amata dhuuf hajji godhuu hin dandeenyu irra jira jechuudha kanaafuu ummata keenya addunyaan kun nu haganuma laala haganuma namu deebi'ee mana satti deebi'ee yaa Allah jechuutti seene yaa rabbi jechuu seene kanaafuu gara rabbi hadeemnu ramadaanis dhufaa jira mee dhaamsi jabaan ati qabdu yoo jiraate wanni si keessatti hafte yoo jiraate. Waan irraa meeshaa nagaa inni ati dhaamadha. Ni dabraa yoo rabbi aduu dharraa tan sanittis ni baatanii rabbi sinaa jajjabeessuun jaata
nama keenya ka wanni kun hin galiniif kee gadda dareessu maami rabbi akka jelchu waloluun hin barbaachisu ammatti namu hanguma beeku dubbataa jira jiruma jalaa nama ifaa deemti beeyta kanaaf namni keenya yerootti walxiixu yerootti quba wal qaqqabul miti yerootti hanga dandeenye walii tumsinee yeroo biyya tana uummata keenya itti baraarruudha illee jabaadhaa rabbi nu haa gargaaru nagaan naa bula. Juara sirratti barreeffama isaa tokkoon na kofalchiise yaani yoo biitti tun akkan itti fuftee gartee ummata kana gartee lubbuu isaanii baraaruu irratti gartee isaanii yaaduu dhabuu irratti yoo kan itti fuftee arri mataa kana na guutteetun booda gaafat deebi'uun ooltu jee gaafni sitti hin booyanna inshaallahu ta'ala rabbi walii kana naa galatoom inshaallah tanuma. Itti aansuudhaan daawwattoota keenya gaa mee bakka jirtanii amin jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala balaa tana nurra haa kaasu dhukkuba gartee xiqqaa guddaa wal qixxeessee hayyuu beekaa wallaalaa dhabaataa qabaataa hunda takka godhe kana yaa rabbi nurraa kaasi giheen hunjee humna kan qabne garree jirra waa takka illee akka hin dandeenye garree jira yaa rabbi nurraa kaasi keessattuu biyya teenya ta qabeenya hin qabne ta dawaa kanallee hin qabne yaa rabbi dhukkuba kanarraa baraari hawaasa guutuu addunyaallee baraari nagee nu godhi kanarraa warra hubatee baratee dhugaadhaaf dhaabbatee dhugaa dubbatu dhugaa hojjetu rabbi nu haa godhu rabbi nu haa tiisu haga dandeessanitti namu please dhaamsa kana itti dalagadha harka keessan dhiqachuun namarraa fagaatuun nama keessatti makamuu dhabuudhaan yoo dhukkubsatanii jiraattan immoo hin wareerina wanni guddaan tokko ammas dhaamuu barbaannu sodaa dhiisa ni isin baaragina garuu immoo dirqama isin godhuu qabdan dirqama keessan baha dhukkuba kanarra daran wanni nama jeessu tokko sodaadha hedduulleen sodaatina inshaallah sodaachuu jechuun dhukkuba sodaatu osoo hin taane haga dandeessan irraa if ittisa dhukkuba sodaatuudhaan miti irraa if eeguun alqaayatu khayru min alilaajan taamoo kama saaqaa as qaddamoo waxan kan jedhe oromoon simaan jette lubbuun abbaan eege amata eedee jaan amantiin islaamaatis amantiin kiristaanaatis amantiin hundinuu miidhama namaa takka hin barbaaddu haga dandeessanitti of ittisa if eegaa isin hin jenna haga sagantaa biraatti wal deemuun turtii gaarii نجين نجرادا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم خندا وتشاترتن أورمي إسلامي تلفزيون أبو جوهر نجين نتوري قلتومي ميكامي والبري والقرب الثاني ونين جوخني ساسيف قلب جيران وقرسيس خرا إن الله اشترى يا قياد أنا ما أركزي بها قادا أنا تسياده أني ولا لا هندسي قبادا موتي دري أران كرسي زغرا إن الله